Alama sirriitti dhagan jedhani kaadhaa babbageetti hojii deessi dhaaladheera. Maal jedhee nyaata isin immoo yoo dhaadattee dabbaluu madrasaa keessan ture itti qorannaa nyaata tuuti illee jechuudha. Gastii keessa seenuudhaaf kun akka dhadhaa. Maal fakkaata kun? Bannaatu. Dhiiraa mi'an. Dubartii wayiiti. Gastii seenuudhaa yoomna kadhatti ati sila osoo nu taa'ii shari'aa gaafa jalqabatti wal balu osoo isin hamma kana miidiyaa irratti hin beekin ture just awwaliin sammaa wajjin haasa'ee awwaliin amansiiseenii bakka waan baay'ee dubbataniiru yaani iccitii sana nan beekaa yeroo mucaan jallachuuf jedhu itti bilbilee ofii kiyyaa asii jechuudha. Amaddii ati anaaf obboleessa kiyya akkasii miti dubbichi. Gaafa yoomseetanii ragaadhaaf gaafa obboleessi abbaa isaa du'u jechuudha. Ani akka carraa manan ture harama deemaan jiru ture naamen akkasii miti amaddiin taragaagga'i. Dubbiin ati godhaa jirtu kun sirrii miti. Kanaafuu taragaagga'i obboleessa kiyya jedheenii jennaan akkas akka maallaqni illee sassaabamee nama akkaawuntii irratti galfadhu hin qabu maal jennaan haati kiyya Jumaa muti kau dalam toko ayu isma lagi berarti mah deci mah kayak itu ngurti kata lagi berarti ni mah awalnya ni amanti yang kasi panor tu pas singgar gara amanti mah sima kau kasi kau deh sebenarnya napa deh yang kijimin warabik ati kalau maaliif amantii kirrii hidhachuudha maaliif kirrii nani hidhata jedhaan turre amantii lagi berarti ni mah zimme di wifi sih jadi bikin marati kabe ke malif nanti bikin marati kabe nunggu buat dulu bikin walif itu sih amma beta lagi berarti ni mah ini lagi berarti ni mah ayo cari si muti kau tu ni muti kau bas nasrat ada bodoh le nani berarti ni ikut kirrii nani hidhata afaan saatiin jedhaa ture amantii makana mambil sini zimme muti kau tu zimme di wirati kabe kata kurang ana miti kamuti qabatu ayo is bas nasrat bismillah Kome aja dubbate ya fito muti kawat. Pero awalnya nama sama Marvin yang kawan dah. Dagatin nama na, nanti nama nama mana satu tu. Nanti nama kucing nama ini mana? Takut mana? Mata nama angkat. Kalau zimmi. Ansin bulu lagi di beri ini di. Ansin aku lagi dukar ke mana nama di nanti wam nanti nanti wam beri dat. Amam bulu tu ya gitu. Ayu. Ambil kaya sembilan. Wujudin jelas. Rakong. Waan feete gochee ana daruu sinanneesu shamarran sagal wal irratti fuudhaa yoo barbaade dhaggeeffadhutti nima maanni sun nama tokko galchu an garuu isa dhaggeeffadhutti nima dhaggeeffadhutti nima ati amma akka waan dubartiin an dhiiraa dhabamtee wayitatti wotartee oqqaalessitee an si duuka deemee si bilbilee maaliif silkiina jalaa hin qaamne ayyu quraan hin qaraa jira dhimme irraa deemne an akka hoolaatti duuka harkifamee naan jechuudha dhattee natti mataatti na boolaa ta'emi Ayu maaliif miltiin qabne quraana keessa hin jiru haadha faatti isin fuudha natteerumi isa gamtu nama aarsa. Lah hamma cuma hari keessa nage dah miti kau dah sini mana nanti merah. Tidak boleh tipu tak kasi jenisnya. Ada hati dah mungkin nasu per kulpesa dia untuk tidak bersuman ini kesan betul. Malif hati hati tu itu ada jago dia kau cerita si malif juga. Jole sabi cinta tu, jole sabi jadi tikor karena jole lah, baru begitu. Malif itu pun beku. Ada ya tiba tiba kun. Ini mesti sabi jole mati kita mana madam kita tu terti. Ini room ne, rakat terti mati sih kerja terti tu, kamu kau terti. Semua si free kau le, enak sih sama len. Wah sih bama kamu teguran. Luar biasa itu mundur kita tu. Malif, Rabbi je coli lah tu. Rabbi je cenjarat dari luar biasa itu. Malif tu cuy untai. Ega, ofisi kau ya ofisi tu re. Sini room betani. Mana semua orang Tirupati, asal ni memberban ni, Rabbi jadinya jadi remba mana tim bol, beremba mana tim itu saja. Jadi mau buang kapal tu kan. Malif, anu gua Rabbi nama arifat tu nama azanu. Nama mau malum mau komben ni ada mata tina bola. Garu awalnya pun ini sini awalnya mina namanya tina bahasan. Awalnya kan ajaran nama bedu akan nedu. Awalnya kan ofisi dia besar aku saturin. Ofisi kita besar akan nam sokot. Itiman tu riwayat di sana pisah kolikan jantukin. Orang masih kiri kan jago boleh radawi. Mata kita sekarang radawi. Mata kita sekarang mana muslim kita tu ke? Ani ni so janturi. Itu rupa janturi. Garuna mama ko kan. Terkadang kan nebiya boleh radawi bote sinjuru. Awalnya wajibnya sudah tek asal sinjuru. Lagi pada untuk kita intinan ni mah. Malif. Umat ni muslim hari ni tidur malah boleh kan nama fitika bekor sinjuru. Luar apa ini intinan. Malif. Awalnya aku tu korsan ni. Nama kajian lekar ada ni Rabbi dewi bulan tu. Sini mau sana kubang kapten. Laki laki awal jalla ta Kristen. Garu mau
amantiin kana baatu malee kana kan namaati miti garuu mo'anni amantii erga amantii musliimaa kun gargaaru de amantiin kiristaanaa kottaan gargaaraa jedheera wanti waan dubbadheera awwalee immoo fidennaan isaan tokko Shebashir dhiisii mucaanan amantii kiristaanaa iyyuu miskiina gargaaraa nyaachisaa hawaasaa jedha uummanni musliimaa lafarraa humnaan amantiin kiristaanaa gargaartan jedhanii dhufanii lolanii inni deebisan gaafa san dhaggeeffatutti dhima awwaa'ee amantii kiristaanaa galuu keessa galle garuu maatii kiyya musliima maatii guddaa ana dadhabee tasar guddaa ana dadhabee waa'ee amantii gootee maamula siin galchuu bakka dheedan akka jedhe uummanni musliimaa kun dhugaa rabbitti natti roobisee waan meeqa ta'eedhaan bakkitti maanni so waan meeqa ta'een jedha garuu immoo hayyu ammaan boodatti dhaggeeffatu ilaasa hundumaa bagdaa teessina ati milkooftee milkaa'ee teenya ilaallaa ammaan booda maqaa kiyya jennaan maqaa kiyya jennawu maqaa kiyya jennawu maasalaama yaa rabbi amaddiiniin milkeessa rabbi si milkeessu min aminatti naan rabbi si milkeessu min aminatti naan ammaan boodatti dha wallaha laazimaayyuu itooti jooraalee fideenaa kenniti maqaa kan kennawu atis immoo ilmoo keetii si bulaa bultii keetii bulaa akka taara galfattu moo teessee ilaaltu walii ilaal akka maasa sharbuutu cha'u nagaatti natti bilbilee sitti bilbilu. Amaddiin qoon jarjaranii akkasitti amaddiin nageenya wallahi Samira wallaha laazim maqaa siin wallaha laazim ammaan boodatti hangaruu intala kana onne rakkoon qabu abboleessa koo habiibii. Qoy ati suma dhugumaatti taartaa hayyu. Akkas dhageessaniitu. ofiin bahe Tokko keessan ayyuun akkasii. Kareera barri leengaddaa Samira. Ayyuun maal taate Barri. tokkoon keessan. ini darbate mana isa mo Leengaddaa bara kareera hayyu. Adeemu dhiisaa. Har'a booda. Bakka kanaan qabee fagaatu hunda'uun dhiisi bakka sirraa fagaachuu isaa wayyaa. Wallahi Ansi jammar kun sababaa ta'u. walee jeequuf hin qabu. Fedhii isaati. Awwaleen akka bar. Awwaleen ammaa jedha wasiilli kiyya du'ennaan kirrii daddaleen tureedha deeggan. Dabdoodoo kirrii daddalee jira. Mucaa yeroo maqaan awwalee dhaame miira hin jirre wayii keessa seenaa yaa jamaa. Waan gootan. Wanta biraa miti karaa isaa. Ayyuu. Mucaa gorsinee deebiifna. Amma akka Hin nama gorsinaa. Hin gorsinaa maaliif sabda hin gorsinu? Kan ilaalaa jechuudha nama sa'atii tokko du'aa namatti murteessuyyii jaalala keessa wajjin seeni jettanii isin mataan keessa majnuunii duwwaa. Sila qoyee uummatatu nama jaalladhu ennaan jaallattaati mee qoyaa mee jamaa jaalala jechuun sila qaldiidha moo? Isuma dhugumaatti dirqamaan jaalladhuun jedhinaan isheedhaan illee maaliif rakkistuun maa? Amma isaanillee ebeluun jaalladhu ebeluun fuudhin jedhinaa dalagadhu jedha akka inni jijjiiramu godhaanii. Yoo barbaade akka obbolummaatti ta'e obboleessu akka obboleessaatti na wajjin deeme jedhanii. Har'a booda maqaa kee hin dhahu jedhee bu'ee miti anillee har'a booda maqaa isaa hin dhahu rabbi karaa isaa banuufi rabbi waan inni Maalin immoo maaltu maal ta'e? Mucaan haa dalagatu yaa jamaa isuma dhugumaa warri bira jirtan qaamaa warri bira jirtan Maalin jedhaani. meeta faddi? adeebi'u qoy adeebi'u walitti deebisnaa nageenyaa godhatan Maal walitti deebistu yaa jamaa? dhiisaa wallahi waan bareedaa dubbatee Deemuun isaa gaariidha jedhaarama. aareefitti deebi'u eebaamaddiin Deemuun isaa gaariidha yaa jamaa kanaan aare yoo irraa fagaatu. Maalin eenu deema kuweet maal jetti immoo? Ati fira maaltu maal ta'e? Maaltu maal ta'e musta'u? Waqaan laqanii. Hundee sarfuu jirtaati. Irraftee? Sarfuu jirta. Laayii isaan dhaggeeffanne. Hin dhaggeeffanne. Xiqqoo wallabanii kaane bara. Wallahi. Waa'ee amantaa irratti. No, waa'ee amantaa kan taane amma dhaggeeffadhu. Hundee. Amantaa kiyya tokko maal jedhe? Hundee waan goonu amma dubbiin qabna jedhi. Dhuguma jedha bar. Maalii dubbii qabna? Dubbii mucaa gorsinu karaa jiru deebisnee walitti araarsinu kaama. Maal olin jedhama? Maal jedhama? Ambitti amba araarsinu hima. Maal jedhame dhugaa? Ni aaree deemee bar. Amma diimmoo maal ta'e ol seenis akka koottatti fida? hundee wanti dhiisaa wallahi dubbii dheeressinaa. Mucaan goddanyaa dhaggeeffadhu ayyuu. Mucaan goddanyaa kiyya. Na dhaggeeffadhu mee Mustafa? Hundi keessanuu addisaa akkumaan hin maraatinaati. Na dhaggeeffadhu ayyuu. Mucaan si jaallatisa? Atillee hin jaallatta?
Boru mau Sin lihat. jaalatamu yaa wallahi. Dhiisi bakka anis jaallataan jiru innis na jaallataan jiru gurra keessanitti cala hundi Si keessan. jalat. Si jalat. Nan jaallatu. Si jaallata dirqama si Innis nan jaallata. Si jaallatu jaallatu. anis isan jaallatu. Maqaa kiyya nan jedhe kutee bara yoonde. Namni kamiyyuu na dhaggeeffadhu. Namni kamiyyuu hagaan isa beeku. Namni kamiyyuu warri as jala jiramu tokkichuu nama 200 kun isa beeku. Mucaa. Ila wallaahi jechuun tokko wallaahiin tokko guyyaa sadi nama soomsiisa. Wallaahi al'aazim jedhe ayyu har'a booda maqaa keen dha'u maqaa koon dha'ini sittin bilbilu nattin bilbilii jedhe bu'e miti kalas. Har'a booda ayyuu namaddiin hin beektu amaddiin ayyuu hin beekuni. Allaqe. Leesh hin beekne. Ila ayyu dhugaa yoo dubbanne mucaa kana sappoorti gootee ka jajjabeessuu qabdu siidha. Miknaatum hanga waan kana keessaa bahu. Mucaan kun waa inni keessa jiru hin beektisaa. Dhimma bukkeessaa jiraadheef yeroo hunda raggaxamuu hin qabaa ishee. Inni haga waa tokko jedhe wanta tokko dubbadheen ayyuun gamsuudha ayyuun kaadhiidha. Ati maaf hin hubanne kana? Lamaan hin hubanne maaliif hubachuu hin dandeenye? Kana itti siqeen hubadha yeroo jedhu immoo miira biraa keessa na galchaa jirtu gaa. Ani immoo dhimma miira biraa keessa galee maraattuu ta'uuf hin qabu bar. Nama jireenya jiraachuu Ati bar dhimma nama 200 marmaraatu ta'uun keessaa bayati. Miknaatum namni biyyaa yoo bulchaa jira. Doktor Abiy Ahmed nama meeqa bulchaa jira? Amma Itoophiyaatti yaada nama meeqa walitti qabee bulchaa jira? Ati nama 200 jala taa'ee ittiin koomentii si barreessisaa moo keewwannoo jettaa? Amma namni kunis barreesses barreessuu baates hamma namni ba'i jedheen jira silas fedhii isaa nan deema jedhee deem hammas fedhii isaa deeme fedhii isaa kabajaarra barnuti hamma malee koo wanta ka waan isa dirqisiisaa hin qabnu. Ati amma na dhaggeeffadhu. Ahmadiin miira keessa galeetiin waan Ahmadiin miira keessa galeetiin har'a dubbatetu si aarseetiin waan akkasii si jechisiisa? No, kunis waan sirraa hin eeggamne. Maalin jedhe amma minni yaa biyyaa. Dhiise minaamin jettu dhiisiti. An osoo dubartii ta'e ilaal akka Ahmadiin kana ilaal. Wallaahi osoo nyaatin akka inni gabbatu godha. Dhaqaa gabbisaanii rabbi sina gargaaru hunda keessaniyyuu. Dubartiin taane ka amma bar inni wallaahi dhugaa dubbachuuf ana wajjin oolasaa hin beekasaa. Wallahi kam dhugaa si jaallata. Ati mootu bulana bultii wajjin ijaarrachuuf san rabbitu beekasaa. Namni kamiyyuu hin beeku. Nagaan bullaaf nagaan bulluu keenya iyyuu hin beennu. Samii rabbii isaa hidhente bannaati. Nagaan bullaa fi nagaan bulluu keenya iyyuu hin beennu. Hundee amma isa dhugaa dubbachuu. Wanni ati godhuu qabdu sa'aatii ammaa kanatti isi jajjabeessuun alatti waan biraan jedhin. Baalla. Innaa aannan jajjabeessa jedhe bukkee isaa taa'inaan dhaga harta miti. Ayyuun kijibaat ayyu maal ta'atta qoy hundee qoy ati akka yaaddutti an way hidaan qabaa yaani wanta narra kaame dirqama waytu narra jira just relax godhee ko nama jireenya kiyya jiraachuu danda'udha. Laayivii kiyya yeroo seene sirnaan seenaa kiyya hagam beeku barsiisee haga namni beeku irraa baradhee nagaa kiyyaan bahee riba kiyya rafee ka'uun danda'a. Gin aga tokko anis nama obboleessa qabu. Supporting godhaanii yoonni jijjiirama jechuun immoo eega badii ta'e hunda keessan irratti isatu ayyuu sin beeku atis nan beektu jedhee bu'e miti ayyuun immoo dirqama an si beeka ati na beeku. Amma jecha inni jedhe ana dhaggeeffadhu jecha inni jedhe kana amma ati qomna garii gooteetiniin isa jalaa fuutesin akkas haasaa jirta inni amma borganaa barka amma haasa'e kana dagateedha borganaa hayyuun xiyyeessa jirtedhaatiin fiigaa dhufa. Hundee. Ama beeta maal akka goonu namni kun miiraafillee miira keesseenillee haasofni miira. Ayu. Assalamu alaikum. Tuai Ahmadiin asirratti hinaasen siin jenne yoo nuti haasayuu keessan dabalee siin jenne. Dhaabi asuma dhaaba ajandaa isaa dhaaba asumatti. Ajandaa isaa asuma dhaabiti keessan dabalee fuu barbaadu. Garaas. Waan inni nu asirra waan barbaade asa ati gabbuutii keessan dubbatu. Mucaa amma biraa keessa seenaa. Wallaa dhuga min kaasina dhaaba asumatti dhaabi waan biraa isaa ajandaa isaa kaasa ajandaa isaa. Tayyib ya sheeka. Ila ayyuu dhageette. Yaa sun dhiistu usitu qoree karaa geessi keessa seenee janara jedhaara dhiisi.
Koraa qorteetti hin kaasin inni isas. An gorsaa jira. Gorsaa jira. Kappooti godhaani jira. Eessa jirti ati mana jirti ammoo gara biraa jirti? Amanda takko. Uburge. Miskiina kiyya mara tara yoo tana mana keessatti ani illee mana hin jiru. Ayu bilbilii fa mashii? Maasin beeku naan Dhiis bilooki sanuun beeku deemi bilbiliif hin dagate yoo san. Asirratti waan kiyya haasahin jedhiitiin deemi waliif amma rafee hin bu'u. Sodaadha. Ayu raget. Amma akka inni onnoo jedhu wallahi taragaga. Inni amma borganama ka'eettini sii dawwala. Dagateera. Qaammaa isa miira keessa galeera. Ayyu nan bu'aan waan tokko sitti maadhagee yeroo dhumaa utuman jaalala iyyuu hin qabaanne anka bakka bishiin dhiisan nuyyuu beeyta booddee ala tasgabbaa'ee waa hundatti Atuu macarrachaa hin ila isarraa qabamte yoo isarraa maraatte badde no. Hin argitaa miti. An Dubaayeen hin jiraa barra. Isin cinaa keessan hin jiraa sin jiraan. Deeman jechuudha. Kanaaf Ayisha, ciao bakka amma deemi dawwaleetiin hin gaafadha laala amma deeme. Amma dawwaliif deemi. Wallahi. Hin dawwaltaafi? yoona bilookuu dhabeef nan dawwalaaf yoona bilooke immoo maa gochuu hin danda'u. Simbilookuu an dawwaleefi jalaa kaasi jedhaani deemi dawwaliif yam. Yoo ati hin dawwaliniif an galeetiin achis gaafadha laala. Khayr inshallah. Galchimee jala Amma gara biraa jira nan gala yoo ati dhugaa hin dawwaliif nan gala amma deeme. Oh, wallahi maatiin natti tolti.